Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota naatoo Walloo YouTube jira jirtu bagarre deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isiniin jecha warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalama oduu har'aaf jennee qabannee dhiyaannee jirra ankan isinitti himu naatoo Wallooti. Naannoo Amaaraa naannawa magaalaa Darbasiinaatti hidhattoonni faannoo dhalattoota Oromoo 17 ajjeesuun dhaga'ame. Hidhattoonni faannoo kunneen dhalattoota Oromoo Walloo kanneen waraqaa eenyummaa godina addaa saba Oromoo qabatanii adda baasuun osoo imalarra jiranii konkolaataa buusuun naannawa magaalaa Darbasiinaa bakka Shoolaa Meedaa jedhamutti bifa suukanneessaan rashanuu jiraattonni nuuf himanii jiru. Hidhattoonni kunneen faannoo naannawa Maafuudaa Shoolaa Meedaa Darbasiinaa fi Armaaniyaa ta'uu himamee jira. Hanga oduun kun qindaa'etti reeffi namoota kanaallee maatiif hin kennamne. Hidhattoonni kunneen waggoota shanan darban dhalattoota Oromoo waraqaa eenyummaan adda baasuu bifa suukanneessaan ajjeesaa yoonaa as gahan. Mootummaan garee nama nagaa fixuu hojii guyyaa godhatee kana seeratti akka dhiyeessu gaafanna jedhan hawaasni Oromoo Walloo. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya jala buunee kan isiniif deebisnu taha. Haga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan turaa nagaan jiraadha.